uffata nuu bitaa. Uffata nuu bitame. Uffata maali? Ayyaana bee bor qullaan deema ree. Qullaan deema Ittiin qabta. Qullaa si haa oofuun jedhu qullaa si oofee ayyaana abbaa kiyya. Gurbaan engadda carqee akkamii si bitee jennaan eessa goote kanan ayyaana darbiratti si bite? Kofa jalaan cite abbaabban. Kofa jalaan cite yoo akka harree hudduu of itaa ooltanii carquma si bitaa olaatu guyyaadha. Maalaan godharee ispoortiin alleenjii seenaan nama jala argeetan kofoo jalaan harkaa cite surrichi. Miila darbes uffata akkamii si bitee jennaan ispoortiin leenjisuutti maaliyyootti ispoortii tan kuteettee akkuma harree odoo iddoo dhiittu kun uffaticha san uffata akkamii uffata faaraa kukkuttee fixxe. Silaatiin maraattee gurbaa waggaa 18 guutte akkamitti carqii naa biteetta dargaggeessa amma kana gahu. Sila ijoollee maal taatan ofii bushaa ofirratti bollaaftanii? Ati badhamma abbaa ijoolleeti niitii dhabaa fi ilma dhabde malee ati amma odoo fuutee sila abbuma ijoolleeti. Maal jarana kuni qullaan deemaadha sirumaa afaan guuttatte qullaa si haa oofuun jedhu ayyaana abbaa kiyyaa qullaa si oofe siddii kan maal daa'imni zabanaa kuni manchaa akkan deemicha kiyya duraa intalli isaanii mucaasanii kana maal ijoollee kana ijoollee guba bunaaf soogidda meeqanan bitaan mana kana keessatti fuu kana ilaaltanii ofi amma akkas waan sitti mu tole jedhe ispaaltitti gadi ba'uuf ta'a tole makiina si nyaatti afaan bantee gamaa gamana laalin. Yeroo meeqa fa'aa dhuftanii silas? Maaltu si galchee waan asitti mu dhaggeeffadhate? Kanumatti waan amantaan nama hin gaafatin. Amma gadi baana mala si bita seet. Shaayi. Katamaa baatee shaayi odoon dhugin hin galtu amma. Biskutii jiyoo ta'e malee hin dhugu. Buskutii si isaan bitaa kutu. Amma waan ani siin jedhu gootu harkas qabee deemaa wajjiniin deemne gadi. Dhageesse? Wayyoo gurbattiiti akkuma jedhe makiinaan nyaate yaa rabbi ati kana oolchi kana salphinaan katamaa shaayii si bitadhee fideetan kunoo gurbattii. Birrii naa kenname. Birrii naa kenna. Birrii maalitti goote? Kanan ayyaanan deemu. Ayyaana? Ayyaana birrii maal tolitti fidaree maal si godha birrii? Hiriyoota kiyyaan addan taa'ee birrii naa kenna ka waan biraa silaan qabu. Hiriyoonni kee maal qaban? Isaan lafa qabanii qabeenya qabanii. Ati isa barbaaddaare? Anaaf qabeenya naan kennine yookaan lafa naan kennine yookaan immoo birrii gaa naan kennine waan ittiin of jiraachisu. Amma jireenya qofaa keetti eegaluuf kaayi. Kaleessallee waggaa 18 geessee jirta bakka naan jettanii naa loltanii amma bakka naa kenna kaa lafa. Lafa immoo amma birrii barbaadde ammatti. Irraa birrii naa kenna. Birrii hagamtu si gaa? 100 naa kenna. Maal 100? Hin baay'atee? Biyya bittaa birrii 100 maal si godha? Hin baay'atee? Lakkiin xiqqaate. Hin baay'ateedhaa cufa? Bosh laaqaa. Siruma birrii isin hin xaqamu sin iskiriiptoo iyyuu birrii 30 bittani. Laaqaan tura. Maaltu fuudhe ijoollee birrii kiyya? Gurbaa fuute galee? Uffata kana eenyutu harkaan tuqe? Kununooti birrii naaf jedhama. Hiriyaan baay'isin immoo hodhu namaa gadi oolini ijoollee gandaa wajjin mastikaadhaan bitan. Tana birrii hidhattanii naa kennitanii abbaa abbasin. Hin xiqqaa ta'e. Itti naa dabala 50 takka naa dabala. Fedi tasii dabala. Mosh laaqaa. Yegurbaa? Afaachuun intala gandaa maal godhe dhaqadha mataa keessa rukuttaa. Abbaa yoomaan balleessine barreen gaddaa loomidhaan rukunnaan na jalaa diddee. Achumaan baran ammoo akkasiis jala dubbattuu fi dhakaadhaan rukuttaa deemta. Lakki ofii ka'een to'ine ammallee akkami jennaaniin akka maalan qabaa itti ofirra na ifatte. Akka maalan qabaa naan jette. Maal rakkattee akkaataa ishiitti irratti kana daa'ima siddii kanaafanii kana kaleecha daa'ima gandaan tuqinii mastikaadhaan bitadhee birrii 10 kiisii kiyya keessa baasee sitti kenna. Haati daa'ima gandaa rukuttee balaadhaan natti galtuufanii. Yaa baaba birrii kaleessa si naa kennita sun dhaabatanii naa kennitanii bannaan kennine harkaa badde jiru. Birriin summo? Harkaa badde. Dawwee odoo afaan bantee gamana laaltu ijoolleen gandaa kiisii seentee si keechaa fuute kaa. Birrii takkaan bichaa mastikaa bitadhee birrii 9 jalaa badde 10 naa kennitanii isinu. Ati birrii 10 mastikaa bitatteetu mastikaa nyaachuuf birrii 10 nu?
Yoom afaan naa guutere? Maali kun waan biddeessitti fakkaate basti kaadhaabe. Maali ijoollee kun maali kun dedhees yaa rabbi. Maal si deesse si gurba?